bishaan darbage sin nyaatin jaarsi du'age sinabaariin kam goote afaan baallii san irratti bishaan kana olaa fidattu shimbirroon tun. Ashama harka fuunee jirra hordoftoota argannee tuubii yeroo biraa Raahel tuubii fi argannee tuubii jedha akkuma beektanii har'aa bita argannee jechaa jirra hordoftoonni argannee bakka jirtan hundumattuu nageenyi isiniif haa baay'atu jecha har'a keessummaa yookiin immoo yuutuubara takka isinii fideera akkuma beektan gaafiin kiyya mammaaksa fi oduulee durii kan kana fakkaatan wantoota aadaa calaqqisiisan of keessaa qaba isiniin jedheera garuu kan inni irratti xiyyeeffatu mammaaksa har'a taa roozaatuu fi mammaaksa ishii gaafata akkuma beektan roozaatuu hin kunuuname maal akka jettu mee oduun mammaaksa sikii yookiin immoo oduun hin gaafati mee maal akka jettu roozaatuu fi haa dubbattu. Hayyee ashama jaalatamtoota kabajamtoota arganneettu hundi keessanuu nagaan keenya qilleensarraan kan onnirraa madde isin haa ga'u jechaa hadha arganneetu yookiin Raahel asitti affeerte jirti maal akka dhagaafattu cinqabeetiin hin jira ani gaafii isin dhagaafattu kana guutuu sammuun kiyya waan biraa yaaddinatti fakkaate dhugaa rabbii duraanii uumaa beekaa'u tureyyuu amma garuu homaan bifama garuu cinqamutti jira hedduu takka cinqamutti jira daawwattoota keenya maal akka dhagaafattu mee wajjumara daawwannu. Akkasika daawwattoota argannee tuubii har'a argannee kallattiidhuma karaa afaan oromootitti ceetee gaafii gaafatti akkuma beekamu Raahel tuubiinis kiyya Raahel tuubii yeroodhaaf na adabanii jiru amma daqiiqaa muraasa irratti gadhiisaa warri argannee jala jirtan karaa Raahel tuubii dhaqxanii laayikii gochuu isin irraanfatina kan Raahel jala jirtanis immoo akkana karaa arganneetitti koottatii asii wantoota hunda argatu isiniin jechaan jira kanaaf gaafiin kiyya gaafii afaan oromooti gaafii afaan oromoo ammasitti fufee jira amma karaa roozaa tuubii kanaaf roozaa tuubii ni kaalaaf jedhee sodaattii mammaaksa kana. Mammaaksa jechuun homaa jechuun mootii jechoota dachaadhaan waan keessan gammachuu fi gadda qabdan jecha dachaatiin ibsannuudha malee mammaaksa jechuun kan afaan oromoo salphaatti ittiin guddannee fi godinaalee hunda keessatti dubbatamu garuu loqodaan adda adda ta'uu danda'a malee gaafii tokkoof deebilee 10 ol qabaachuu dandeenya. Kanaaf homaa rakkoon qabu hordoftoonni illee koomentii jalatti gaafii isinitti fakkaatu deebii isinitti fakkaatu gaafii kiyyaaf achi jala naa godhaadha ani kanan deebiseen alatti isaan alatti deebii baay'ee qabaachuu waan danda'uuf isinillee akka deebii gahaa yookiin quubsaa nu kennitan abdiidhaan isin gaafadha amma karaa gaafii kiyyaatitti hin deema gaafiin kiyyaa roozaatuu hidhaa fi roozaatuu caqatii hin jechaan jira bishaan darbage sin nyaatin jaarsi du'age sinabaariin jechuun maal jechuudha? Beekamu sana wallaan dagadhe malee. Jaarsi dabruu bishaan darbageeti jaarsi bishaan darbagee sin nyaatin jaarsi du'age sinabaariin jaalala. Tidak kau bawa. Astagfirullah. Wah, waktu itu orang ada kawan bilang kenapa awak ada salva ada ya ni. Hordoftoota kiyya gaafiin kiyya akkanatti baay'ee cimasii baay'ee salphatati kanaaf jaarsidha. Nde wala nde wala. Hayyee kan Selalu awalnya aku juga ya kami bisa menggapai itu ya dari. Rahel gavin gitu jabatan jasa dudem itu jasa bisa dabru dem. Kalau makan rayu warna dabru dem kan rayu ufe bunu warna mali pre awal ma warna kana kanati intirami kire. Halu manji atuh. Tuba jaarsi tu deemu fiyyuu baafate yookaan maal bishaan dabruu deemu lakkute eessatti wanni orang mataa nu gargaarti daawwattoota keenyaa jiran danda'u
daawwattoota arganneetu ana waan mana gaafadhu hin jenneen duraan asiin kanuma qopheessite na gaafatti mataa na gargalchite kun waan daawwata. Kanaaf daawwattoonni kiyya ani akkana jedheen gaafadhe kan bishaan darbagee si nyaatin jaarsi du'agee si nabaariin jedheen maaliifirree jaarsi tokko yoo si ati gaddisiiste yoo tasa du'e eessatti dhiifama gaafatta bishaan illee yeroo muraasaaf kan darboote ati nan ceettee deemte fudhate siin deeme eessatti ree kanaaf seenaa sammuu nama nyaatu seenaa deebisuu hin dandeenye tokko yookiin immoo mormachuu hin dandeenye tokko namni tokko raawwachuu hin qabu irraa of eeguu qabaadha. Deebiin isaa kanuma hordoftoonni arganneetu wantoota isinitti fakkaatee fi yaada isinitti fakkaate yaada cimaa kana caalu deebisuu dandeechuu deebilee baay'ee qaba waan ta'eef akka deebii isinitti fakkaatetti isinillee koomentii jalatti deebii naa barreessaa. Roozaa tuubiin kun gisee yeroo baay'ee mammaaksa kana deebisee anan ishiidhaa fidu akka ishiin bartuuf viidiyoo dura darbee irratti ni jirti ammas immoo kun gaafii biraa fidaa gaafii salphaadha. Sabaafte daawwattoota keenya maal jecha maaliin jedha jechuun jira gana biyya galchee biyya ambaatti deebise wal waan isin naafantii waan biraa yaadu jiru na gaafadhu waa. Kanaaf daawwattoota kiyya gaafii salphaadha amma gaafii kana gaafiileen ani barreesse keessan jiru akkanumatti yaadan. Cimaannatti dhufuu deema. Gaafii salphaan si kenna kunillee salphaadha kana akka roozaa tuubii dhageeffadhu kaa dubbiin baay'atte harreetti fe'anii jedhe Oromoon. Mee maal jechuudha? Dubbiin baay'atte harreetti fe'anii silaa haasaa oolte jechuudha fakkeenyaaf numa haasuyta harreetti fe'anii wanni je'anii fi maaliifree wanna tokko yoo guddate wanna tokko yoo dhima guddiste maaliifree wanti dubbatamu tokko akkuma amma dubbachuu jiru kana xiqqeessanii waa dubbachuudha ammallee eegaa dubbii waan takka hin jira dubbii xiqqoo waan takka waan keessaa wanta nama fayyadu waan takkaaf lama dubbatanii yoo dhiisan hin gaha malee yoo heddummeessan jechuun akkuma jedhan harreetti fe'anii danda'an kaa dhugumaa waamama jiru. Kanaaf hordoftoota arganneetu roozaa tuubiin har'a baay'ee dhiyaatteetti dammoo deebii deebisteetti amma alhamdulillah. Kanaaf baay'ee galateeffadha akkasikaa yeroo baay'ee namni tokko gaafii hin danda'u deebii deebisuu hin danda'u yookiin immoo namni tokko dadhabaadha jennee bira darbuu hin qabnu hanga inni barutti yeroo baay'ee itti deddeebinee itti himuu qabna. Roozaa tuubii asumaan galateeffadha. Kanaaf dubbiin baay'ateef harreetti fe'an jechuun haasaa oolte waan faayidaa hin qabne tokko haasofte faayidaa oomaa bu'aa qabaare. Kanaaf dubbii ijoo dubbii lama dubbatteef yookiin immoo yoo mormaa ol yookiin immoo hanga dandeessu hojii mammaaksan jala murtee dubbii sanirraa kaasa jechuudha. Akkasikaa gaafileen kiyya amma sitti fufaa roozaa tuubii amma gaafii addaa wayiin gaafadhaa gaafiin kun gaafii biizinasiiti. Kanaaf nuufillee barumsa ta'a warra viidiyoo waraabuufis warra kaameeraa duuba jiraniifis anaafis ishiifis isiniifillee barumsa gahaa ta'a kun ka small business yookiin entrepreneurii warri baratan ijoolleen biyya arabaa jirtan ni jirtu ijoolleen na hordoftan small business yookiin entrepreneurship irratti baratama barumsi kuni maaliifii kana nani fide yeroo baay'ee namoonni barumsa isaanii dagatanii kan akka kiyyaa jechuudha sammuu isaanii cufamee mana arabaa keessatti waan jecha tokko gizee lama irra deebi'an waan jiraniif yaada kan jedheetinanii kanaaf barumsa barachuun sadarkaa baratanii hojii qabachuunis kennaa rabbii yookiin immoo carraadha waan nu barreesse isni mana arabaa dalagaa irraa kanaafis ittiin gaddinu alhamdulillah rabbaa galatoomu jennee fudhannee jirra. Wanti guddaan fayyaa qabaachuu keenya kanaaf kara roozaa tuubittan deebi'a. Roozaa shimbirroo takkatu bishaan dhoobate. Bishaan dhoobattee oduu deemtu bishaan baallii keessa jirutti dhufte. Bishaan sun immoo wadhakkaadha. Itti buutee dhuguuf ni duuti. Deemtee bira darbuuf dhoobatte dhoobuu ni najjeessa. Yoo itti buutes bishaan sun ni najjeessa. Akkam goote afaan baallii san irratti bishaan kana olaa fidattu shimbirroon tun. Fakkeenyaaf wanta guddaa tokko aanama simbirroomaa osoo hin ta'in jechuudha. Aanammaan toloo wanta guddaa tokko jechuudha. Rakkadhee dheebodhee wanta woo dhabe bakka san
waan san dhaqqabee fudhachuudhaaf jechuudha bakka yaade san ga'uuf dheebuutii tana bahuudhaaf mala godhadhee takkaa wayiin dhadhaabsadhee takkaa homaan godhadhee humna godhadhee itti deema malee itti jechuun akkanumatti akka dhufeen itti yoo waan fedhe yoo ta'e jechuun itti bu'uu hin danda'u. Maaliif ree simbirroo sunis akkuma dheebbotti sanittillee waan naftuu numa keessaa baate numa dhuyde jechuun bishaan sanillee yoo itti buute sirriidha hin duuti akka itti baatu hin qabdu garuu haala mala godhattee akka dhuydu anumatti ni fakkaata jechuudha. Kanaaf maal gootee bishaan san dhuguu qabdiidha. Amma kuni waan yaannee itti finnee ishiinillee fidattee bishaan san dhugdeetti shimbirroon tun oduu keessas gadi hin bu'in bishaan san dhugdeetti. Mala kamiin bishaan san ol kaasuu dandeechu ofitti oduma baalli achi taa'u bishaan ol buutuu kan dandeessu mala kamiin yoo itti yaaddee sammuu isiitiin itti yaaddee waan san ol kaasaa wanni sun haa guddatu yoo jette fakkeenyaaf biqiltuu takka yoo bishaan obaasuuf deemte yoo dhaabde dirqama bishaan guyyaa guyyaan ganama hin barbaadde ol deemti. Maaliif ree wanti fakkeenyaaf nutumaa kanarraa anuma kanarraa fudhadha jechuudha. Ani tun amma fakkeenyaaf dalagaa yoo hin qabaanne waan takka yoo hin qabaanne dalagaa tana mana san dhaqee dalagachuu hin dandeenye akka itti dalagadhu akka san keessaa bahu akka waan tokko bakka rakkoo sanirraa bahee bakka guddaa gayu yaadeetiin malaan rabbii kiyya qarqaarfadhe akka waan ta'uu abdiin qaba jedheetiin yaada. Waa sirriidha. Ati akka rabbiititti yookiin immoo akka naannootitti deebisuuf nu garuu akka biizinasiititti yoo deebistu yookiin immoo teessee akka mala tokkootitti yoo yaaddu akkam ta'a jetta. Deebii kana anillee nan deebisaa hordoftoonni argannee tuubii deebii kanaan deebii nan qaba. Maaliif bisuma barannullee deebiin deebi'ee jira. Kanaaf amma wanti nani sirriitti yoo dhufu namni illee gurratti qabee dhaggeeffachuu danda'a. Kanaafan isinillee koomentii baay'ee barreessuu dandeessu. Kanaafan yeroo baay'ee ishii gaafachaa jira. Kanaaf baalli sanitti bishaan kun ol dhufa bishaan sun akkuma gootee baalli san keessa bishaan kana olaati oduu baalli san sin naqin wayi sin jedhin bishaan kun akka afaan baalli itti irratti dhufe gadi jettee dhuguuf ishii itti dhiyaatu akkama gootu mala kamii mala gabaabaa tokko takkanaa kennu. Bishaan san akka itti hedduma bakka biraatti illee bittee itti naqu. Bakka biraatti qaata waan mareelaan tolaa fidduudha. Maalti kanoo bakka biraa kan ta'uu dha itti liqeeffattee itti guutu dalagattee itti haguutu. Dalagattee itti haguutu ji'a yookiin namoota hoo wanni qabaattee booddeenyaa sitti mari'attee walii galteedhaan akka wanti sun ol dhufu akka gadi hin deemne akka godhaan keessattuu akka Oromiyaatti fudhadheetiin jechuu akka ilmaan Oromoo tokkotti fudhanneetiin maaliif ganaa xiqqoo fagoo jira waan taaneef akka ol guutamnu walii galtee uumannee walii gallee akka alaa gallu jechuudha. Bishaan simbirraan dhugdullee kanuma. Walii gallee yoo mala gallee taga. Kanaaf hordoftoota Raahel argannee tuubii asumaan isaa Raahel Arragaafi kana fiduun ishii namoonni baay'een akka yaada sirriitti irratti cinqamanii yookiin immoo yaada kana taa'anii yaadatanii fi waan isin ajaa'ibu barsiisa wanni koorsii kana na leenjiseenillee baay'een jaaladha. Waan manis isa jaaladhuuf ta'e hin beeku gaaffileen isaa sammuu kiyya keessaa hin baddu. Maaliif ani yeroo baay'ee waa'ee biizinasii kana natti tola. Ani hojii kiyya dheetiin yeroo inni leenjii nu kennu koorsii tokko nu leenjisaa torbeerraayi wannoo san koorsii isaa san sa'aatii sanitti hin galee dhaggeeffadhaan ture. Waan isa ajaa'ibu yeroo barannu kooman koorsii jedhama. Kooman koorsii kana waaree booda barannaa. Ijoollee baay'een irraa forrofanii maal jedhanii taa'u garuu ani baay'ee natti tola waa'ee biizinasii kanaaf waa'ee biizinasii kana fide afaan Oromoo ta'eeti waa'ee mala daldalaa yookiin immoo mala kanaaf shimbirri sun akkamitti yaa dhugdoo jennee shimbirroo sun gaditti buufi bishaan bakkee ishii dhaabuu qabu. Achirra dhaabbattee afuufi baay'ee gar malee dhobatteerti itti buuf ni duuti. Kanaaf malli ishiin gochuu qabdu shimbirri sun maal isinitti fakkaate dhagaa guurtee irratti gadi naqxi baalli san keessatti gadi naqxi. Yoo dhagaa guurtee baalli sanitti gadi naqxu bishaan dhagaan jalarra aanaa bishaan hol dhufee shimbirroo sun mala saniin bishaan kana dhugdee karaa ishii kuttee yookiin immoo umurii lubbuu ishii dheeressite jechuudha.
hordoftoota arganneetuuf Raahel yookiin arganneen akkanatti gaafii akkanaa isinii fiduu eegaltee jirti warreen yeroo baay'ee mammaaksa qofa jettan Raahel irratti malee argannee irratti gaafilee baay'eetu dhiyaachaa jira gaafilee kara wantoottis hawaasattis deemuu danda'a kara saayinsiittis deemuu yeroo tokko kara saayikolojiittis seensisuu danda'a saayikoloojii jechuun kanuma beektanii jireenya namaatii simbira dhaqabaatan dandatti dhagaatti xiqqaatti guuttee jiraayisa abdiin daawwattoota keenya namni yoo kufe kaan kufiitii kan dhiisatti kufanii gangalachuu maaliif yennaan suwaastee of agarsiisudha wallaallee deebii dadhabdee kanaaf hin dhiistu ani kana biraatiin niyyadhee yookaan isa simbirra waa ol fuutan dandeettinsa waa garuu yoo midhaan hordoftoonni argannee tuubii yeroo tokko gaafilee saayikolojiidhaan wal qabatanillee isiniif affida kanaaf hordoftoonni fi jaalatamtoonni argannee tuubii viidiyoo biraatiin hanga isinitti deebinutti obsaan nu eeggattu amma kunoo karaa Roozaa Tuubiittan isin dabarsa Roozaa Tuubiin isa dhumaa maal akka jettu dhaggeeffadhaatii xumurte alhamdulillah rabbil alamin daawwattoota keenya sammuu laal bakka kana jirti bakka isin jirti hin ta'u sanuu waan faafaa isin gaafattu isin nama gaafatu sanuu bakka kanaaf idda walitti qabdi daawwattoota keenya akkasii amma achi anillee ilaala warra kiyyaa kitaaba dubbisi Yohan jallisanii mana seetan dubbisa ani amma hin dubbisu dhugaasni warreen biyya ani amma asii gallaan kitaaba jalaa hin ta'u amma sanuu oromiyaati yaanaa fidaan jira ayyabanne Itoophiyaa jedhee olesh kanaaf akkasii daawwattoota keenya anillee gaafii takka isii gaafadhaa naaf haa deebisu Raahel akkasumatti haye Raahel yaa rabbii yaan beeksisin dadde haye haati hin teennetti ilmoon hin deemnetti maali haati hin teenyetti ilmoon hin deemne jetti jechuun ilmoo bofaati kan alhamdulillah daawwattoota keenya alhamdulillah bara namni kun lala soo waa beeka jedhu iyyuu lala kiyya kana isin hayyee ilmoon hin teenye jetti la haati hin teenyetti ilmoon hin deemne jetti kana gaafii kana sila kiyya irratti hin qopheesseeyyuu haa ta'u jeetini isiif hin dubbatu yaa aneen hin dalagu himeyyee kanaaf ka gaadiddu yoon jedhe dhara taa'are laata gaaddiddu illee miti hayyaa eebba'u isin wal lala biyya narraa daawwattoota keenya zajaan amma olii takkuma hin bulu harkarra namaa deebi'e hayyeessiif hima hayyee daawwattoota keenya kuni waan aadaa Oromoo keessa jiru yoo jettan dhagaa adda akka dhagaan hin ta'a ka gubbaa jiru akkana hin daa'itti mire dhagaa waan ta'uuf ilmoon hin deemne jetti dhagaadha isin jaa Raahel teenya aadaa dagattee hordoftoonni argannee tuubii Roozaa Tuubii narra bombii dhoofte kanaala kiyya irratti baay'ee gammadeera nama wajjisiitiif kanaaf hordoftoonni Raahel Tuubii sagantaan kiyya asumarratti xumureera warra haaraa taatanii ana dhufu jedheera warri duraan maamila taatan yookiin maatii kiyya taatan like share subscribe godhu miti subscribe nu godha akkuma laanta sanitti yaa ilmaan Oromoo nu cinaa dhaabbadhaa guddisa diimtuu masaan gaxxuuxanii wanni tokko Instagramii akka maali ho'itti mana barumsaatti dhaansan inni olis jarasa inni olis ni ba'e gubbaa sadaffaa kan tuqaatini mee akkuma laal namni ummaan laale sun yoo namaa godhe Israa yoo neessa jira sabni abbaa laal guddisa Oromoon keenya isaan Oromoon keenya kan beekan koppii istiraakii erguudha kanaaf kanallee ilmoon Oromoo wal guddisaadha koppii istiraakii jechuun homaa jechuun moti baatii sadii nama adabamtee waasan dalagaa keetti cimta demmoo wanni koppii istiraakii kun daran nama cimsa waan ta'eef agartanii illikiin milaacii nama liqimsaadhe kanaaf ijoollee Oromoo taatanii koppii istiraakii erguun baay'ee ulfaataadha kanaaf egaa asumaan ergaa dabarfannaa Raahel Tuubii irratti lataa zariin koppii istiraakii rukutee Raahel Tuubii baatii sadii adabsiise homaa jechuudha baatii Oromoodha kanaaf maaliifiin kana Raahel irree haaraan jiruwani Raahel Tuubiinis waan maallaqa dhaabe yookiin immoo mutaazeeshiin isaa gidduudhaan dhaabbatee Raahel jireenya dhabdu
kanaaf maaliifin maal jechuu qabdiree Raahel keessa ishiiti dalagdee maal jettee chaanaala kana mana arabaa dalagdee waan guddifatteef wantoota baay'ee bakka noollee hunda hooltee jechi meeqashii ta'e waan ta'eef kana kaa isaafis rabbiin ni kaffala anaafis ni kaffala kanammoo rabbiin yoon dhugaan amanu nan argadha waan ta'eef hordoftanii arganneetu bitiiti Raahel tuubii asumaanika rabbiin haqa kee balleessinaan jedha viidiyoo biraatiin hanga isinitti dhufu deebuutti fayyaanaa ta'a buraa isin jaaladha bye. Ani isin jaaladha.